hawaalaa yookiin gabaa gurraacha akkasumallee immoo black marketii kan jennu jechuudha. Anani isinii qabadhee dhufe guyyaa har'aa egaa akkuma beekamu maaltu akka ta'e hin beeku sharafni garmalee humnaa ol iddootti birrii 4 birrii 5 ol dabaletu jira jechuudha. Namoonni kaleessa eengadda daldalaa gaafatanii daldalaa rakasaa isiniin jedhee irra deebitanii viidiyoo har'aa kana ilaaltanii akkaataa waddade maalitti akka waddade isuma kaleessa gaafataniin har'a kan ergine isiniin jedha. Egaa moor dhugaa dubbachuuf amanuu hin dandeessan jechuudha wanti har'a garmalee itti dabalee jiru jechuudha. Asumaan biyyoota ani isinii qabadhee dhufe Kuwait diinaar, Bahrein diinaar, Joordaan diinaar, Oman riyaal, Awustiraaliyaa doolaar, Kanaadaa doolaar, Swiss firankii, Suudiin kiroon, paawundi sterlingii, Chaayinaa heewaan, yuuroo, Ameerikaa doolaar, Dubaay diraam, Saudii riyaal, Kaatar riyaal, Turkii riilee, Egyptian pound, Yemen riyaal, Israa'el shiqil, Indiyaan rubii. Biyyoota kana ani isinii qabadhee dhufe biyyoota kana keessatti kan argamtan martiinsaa hundillee baay'ee daddabaleetiin jira jechuudha. Asumaan immoo nagaa hin daganne nagaan koo lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo fi maamiloota koo kan taatan nagaan lafa jirtan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Kanatti aansuun immoo warri har'a reefu gara maatii kootti gadi dhuftan jechuudha. Like, share, subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa affeerraa kooti isiniin jechuun barbaada. Warri fedha keessaniin na gargaaraa like naa gochaan na jajjabeessaa jirtan immoo guddaa isinaa eebbisu harki keessanillee fayyaa naaf haa argatu isiniin jedha. Egaa kanatti aansuun Ameerikaa doolaarirraan isinii ka'a. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa jechuudha. 138.53 isa kaleessaarra jechuudha. Mee dhugaaf sobasaa ilaala. Guyyaa har'aa Oktooberii 3 baatii 10 2024 iskiriinshuut irraan isinii kaa'a jechuudha. Dhugaa fi sobasaa maallaqni yeroo garmalee dabalu xiyyi sun magariisa ta'a jechuudha. Laayivii isaan irra jiran magariisa ta'a jechuudha. Ammallee moor akka dabalaa adeemu argisiisa jechuudha. Laayivii irratti ilaalla laayivii isaa. Egaa yoon Ameerikaa irra isinii kaa'e hunduma isaa iskiriinshuut godhee irra kaa'uun baay'ee ulfaataadha. Kanaafiyyuu iskiriinshuut gootanii ilaaltanii deemtanii sarchi gootanii ilaaluu ni dandeessu. Akkasumallee immoo warratti ergattaniin lakki sharafni guyyaa har'aa akkasittiin jira jettanii mormuu ni dandeessu jechuun barbaade. Asumaan inni itti aanu yuuroodha jechuudha. Yuuroon tokko guyyaa har'aa 153.18 oolee jira. Akkasumallee Swiss firankiidha. Swiss firankiin tokko guyyaa har'aa 163.11 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaan. Chaayinaa heewaan tokko guyyaa har'aa 19.70 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa 181.63 oolee jira. Akkasumallee Suudiin kiroon. Suudiin kiroon tokko guyyaa har'aa 13.47 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko guyyaa har'aa 102.49 jechuudha. Kaleessa doolaarri 100 gadi jechuudha. 98.99 irra oolee jechuudha. Ganama hanga galgalaatti guyyaa har'aa takkaatiin 102.49 ta'e jechuudha. Akkasumallee Awustiraaliyaan doolaariidha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko guyyaa har'aa 94.77 oolee jira. Inni itti aanu Oman riyaalidha. Oman riyaalli tokko guyyaa har'aa 360.31 oolee jira. Akkasumallee Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko 195.65 oolee jira. Inni itti aanu Bahrein diinaaridha. Bahrein diinaarri tokko guyyaa har'aa 367.63 oolee jira. Inni itti aanu mootii birrii inni ta'e jechuudha. Kuwait diinaar. Kuwait diinaarri tokko guyyaa har'aa 452.70
sagaliin oolee jira jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee dabaleen illee kaleessa hagamee meeqarra jira ture 146 irra jira ture. Har'a garuu 106 446 irra jira ture. Har'a garuu 452 tuqaa 75 jechuun basmaa warra kuwet jirtu haay jedhame. Inni taanu kaatariidha. Kaatar riyaal tokko guyyaa har'a 36 tuqaa 95 oolee jira. Akkasumallee Dubaay diraam waaw Dubaay illee baay'ee dabalee Dubaay guyyaa har'a 37 tuqaa 74. Akkasumallee Saudi Arabiyaa riyaal Itiyoo Black Marketiin akka sarchii godhee argadheetti 36 tuqaa 91 jechuudha. Warri immoo daldaalota yeroo gaafadhe daldaalonni immoo guyyaa har'aa isaan ittiin ergaa jirani isa kaleessaarra moor waddadee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf 30 naan jedhanii warri birriin keessan baay'ee ta'e 30, warri birriin keessan xiqqoo taate immoo 30f adiidha jedhani. Yeroon siniin jedhu tokkoosheetu 30 miti siniif haa galu dhaggeeffadhaa. Warra haaraa taataniif dubbachaan jira maamiloota kiyya warra haaraa. Fakkeenyaaf jechuudha birriin keessan 5,000 6,000 hanga 10,000 iyyuu haa ta'u isin guyyaa har'aa 30 yeroo isiniin jedhu meegaa fakkeenya 5,000 yoo qabaatte kaalkuleeta jala galii 5,000 baay'isu 1,000 hiruu 30 jettee kaalkuleetii jalatti ni argattaa jechuudha. Qixxeetaa je'eesii kaa'anii hamma birrii keetiin jechuudha. Akkasumallee warri birriin keessan xiqqoo ta'e fakkeenya hanga 500 irraa kaasee hanga 1,000 olii too taate jechuudha. Isinis akkasumallee 500 yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf an isinitti mahan keessan 500 jechuu qotoon taane fakkeenyaaf 500 yoo qabaatte 500 baay'isu 1,000 hiruu 30.50 garaagarummaan birrii baay'ee fi birrii xiqqoo adii tokko jechuudha. Adiin tokko baay'eedha tara dhugaa rabbi yeroo walirra teessu adiin tokko baay'ee tokko nama qannasa dhugaa. Kanaaf immoo yeroo hundumaa isinitti nima. Adii tokko barbaachaaf jettan immoo birrii keessan baay'istanii 6,700 namatti hin laatina. Namni hin amanamu waaqayyo irraa kan hafe jechuudha. Isiniin jedha. Isitti aansuun Turkii riileedha. Turkii riileen tokko guyyaa har'aa 4 tuqaa 5 oolee jira. Inni itti aanu Egyptian paawundiidha. Egyptian paawundiin tokko guyyaa har'a 2 tuqaa 86 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko 0 tuqaa 55 oolee jira. Yemen oliin ka'u ijoo 0 irra jira dhugaa yeroo hundumaa 0 tuqaa 55 jechuudha. Inni itti aanu Israa'el shiqiliin guyyaa har'aa 36 tuqaa 51 oolee jira. Akkasumallee Indiyaan ruuppiidha. Indiyaan ruuppiin tokko guyyaa har'aa 1 tuqaa 65 oolee jira. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya akkasuma guyyaan kaleessa guyyaa 3 je'een sinii dabarse soorii siniin je'a guyyaan 3 ture miti kaleessa guyyaan 2 lakka. Animo guyyaan 3 Oktoober 3 je'een barreesse jechuudha. Garuu Oktoober 3 guyyaa har'aati. Namoonni baay'een guyyaa dogoggortee jirta irra deebi'ii ilaalii jettanii sharafa seerumaanan siniif dhiyeesse guyyaa barreessuu irratti dogoggore jechuudha. Guyyaa iddoo 3 jedhu iddoo 2 jedhu ani 3 je'een barreesseera guyyaa jechuudha. Kanaafuu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya guyyaa har'aa kana fakkaata. Isin immoo laayikii, sheer, sabskiraayib naa gochuu akka hin daganne isiniin jechuun barbaada. Hanga turtii biraan walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bor fedha waaqaa yoo ta'e immoo karaa baankiin isiniif hima jechuudha. Na wajjiniin ta'a.